eessatti dhalattanii kan jettee dhugamaan keessaa eenyutu amantii ofii jabeeffataa yookaan amantii ofiitii fi quuqamaa jechuuf maaltu si kakaase yookiin fakkeenya siif ta'e jettee na gaafattee gaaffii jaalalleen kee nama eessatti dhalattedha haadha manaa akkasiif taatu amala ishee irraa maaltu sitti tolee jettee jaalalleen kee durbummaa qabdi moo hin qabdu jettee manaa kee si fayyamtee jaartii lammaffaa ni fuuta gara fuulduraatti jaallattanii agamitti wal fuutanii irra eenyutu gaaffii jaalalaa jalqaba dhiyeesse kana isiitu dhiyeesse jechaadha isin jedhaara isin maal hin jettu meen ani mudannoo tokko nin qaba mudannoon sunis asuma biyya arabaatti guyyaa tokko salaata utuu hin ga'inan irribar na bochisuudhaafi Gadi bachuun boosisee boo'eera guyyaa baay'ee. Amma asii dorkee beekaa jette kunillee na dorkee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما أكم جرتو نغاك السني أكسوما وردفتوني أمن تابرا الشما أكم جرتو نغاك السني بغجرات تنسنين جتشا ويارا غافف ديبي سنو غافتن قباني بفا فيديوتين إسنيف دفني جرا إن شاء الله haga tumra qophii keenyaatti nufaana turaan afeerraa kiyya isiniin jechuu barbaada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota chaanaala keenya kan jirtu fayyaa keessanii akkasumas wadana amantaa biraa shama harka foonii kan jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya alhamdulillah. Egaa baga nagaa taatanii isiniin jecha guyyaarraa akkuma beekamu gara chaanaalii keenyaatiin gaaffii barbaadan nu gaafadhaa jennee isiniif dhiyeessinee turre akkuma yaadatamu guyyaa muraasa dura egaa gaaffii isin nu gaafattanis bifa viidiyootiin kan isiniif qabannee dhufnee jirra isinis immoo viidiyoo kana yoo isinitti tole like share subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessanu kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii nu faana tura isiniin jennaa bum bum isiniin jennee jirra. Wanjittu yoo qabaatte itti dabaluun yoo qaban immoo garuma gaaffii keenyaatti kan dabarfannu taana egaa buleewwan keenya guddaa galatoomaa isiniin jennaa gaaffii warri nu gaafataa turtanii egaa obsaan nu dhaggeeffadhaa isiniin jennaa yoo dogongorri jiraate yoo gaaffiin isiniif hin deebine illee yoo jiraate dhiifama isiniin jecha kan isiniif deebifnu taana yoo dhiqqarree dabarre isiniin jechuu kooti irraanfiidhaan nuuf kolchaa isiniin jenna. Egaa gaaffii garuma gaaffii keenyaatti dabarsine isiniin jedha gaaffiin akkas jedha obboleettii keenya tokko Islamic tuubii ka jedhamtu jalqabarra kan nu gaafatte siidha gaaffiin koo inni jalqabaa tokkoffaan jette isin waliif maalii jette isin waliif maalii ka jette nuti haadha manaatiif abbaa manaatii jechaadha isin haadha manaa kiyyaa jechaadha gaaffiin kan kee tokkoffaanii gaaffii lammaffaan immoo eessatti dhalattanii kan jettee nu gaafatteef dhaloonni keenya godina Iluu Abbaa Booraa akka yeroo ammaatti immoo bara bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir bulchaa ture keessa immoo godina Buunnoo Beddellee jedhamee kan adda baafame jechuudha. Nuti godina Buunnoo Beddelleeti jechuudha lixa Oromiyaatti kan argamu jechaadha. Gaaffii sadaffaan immoo iddoon amma jirtan eessaa jettee bakki nuti amma jiraataa jirru Saudi Arabiyaadha jechuudha bakka amma jireenya keenyaa jechuudha. Isin lamaan keessaa eenyutu amantii ofii jabeeffata yookaan amantii ofiif quuqamaa jedha gaaffii arfaffaan. Jalqaba irratti bakka dhalootaa sanatti anis innis bakkuma tokko bakki nuti dhalanne bakkuma tokko jechuudha kanaafuu qoba qobaatti adda baasnee himne innis himeera deebii argattanii tureeyya. Okay, gaaffii arfaffaa isin lamaan keessaa eenyutu amantii ofii jabeeffataa yookaan amantii ofiitii fi quuqamaa jette gaaffii arfaffaan deebisi. Nulattinoo amantii keenya ni jabeeffannaa waluma qixxi jabeeffannaa jechuudha amantii keenya alhamdulillah. Egaa anis akkuma isiitii nulachuu amantaa keenya ni jabeeffannaa egaa amantaa keenya irra waan jaallannu hin qabnu alhamdulillah asumaanuu
kan rabbiin islaama nu godhe alhamdulillah ala ni'matil islaami isiniin jenna rabbiin nama amantaa ofii irratti duule rabbi nu haa taasisu. Gaaffii shanaffaan isin lama dhiifama yuutuubii hojjechuuf maaltu si kakaase yookiin fakkeenya siif ta'e jettee na gaafatte. Gaaffiin kun gaaffii baay'ee gaariidha. Wanti yuutuubii hojjechuudhaaf gara yuutuubiitti na kakaase yeroo baay'ee yuutuubii namootan baay'ee nan hordofaa. yuutuubaroota keessaa akka Abduu Moobaayil Aappii akka Shimeemaan Obsaa Teknoolojii kana nan hordofan ture. yeroo man dur yuutuubii hin qabneyyuu baay'een yuutuubii kana hordofaa. garuu akka inni namaa kaffalu hin beeku. Utuma hordofuun yaaduma sammuu kootiitiin maaliifan yuutuub chaanaalii hin bananne jedhee yuutuubiidhuma namni banatee jiru kana ilaaleen anis yuutuubii mataa kootii banadhee waanan beeku waa'ee appiliikeeshiniin barsiisaa ture akkuma beektan amma dura amma dhiise malee jechuudha. Sana boodaanis waanan beeku ijoollee narraa waa hin beekne yoo jiraatan jedheen nama waanan beeku nan barsiisa jechuudhaan yaadee banadhee jechuudha. Haalli ani yuutuubii itti banadhee kanaa jechuudha. Namni fakkeenya naaf ta'e hin jiru. Ani yuutuubiidhuma namaa ilaaluun banadhee siin jechuu barbaadeeti. Galatooma ani obboleettii keessan islaamtuubii maqaan kiyya sirriin roozaa naan jedhani gaaffiin kiyya asuma irratti xumura. Rabbiif jechan isin jaalladhaa jettee nutillee hedduu tokko isin jaallannaa rabbiin immoo nu walitti si haa jaallatu isin jedha. Nullee hedduu si jaallannaa nurra immoo rabbi si haa jaallatu isin jennaan galatooma. Ulfaadhuu isin jennaa. Gaaffiin keenya lammaffaan maqaan baga nagaan dhuftee maashaallah gaaffiin koo tokkoffaan jettee kan nu gaafatee Wallaggaa miidiyaadha jechuudha. Jaalalleen kee nama eessatti dhalattedha jettee gaaffii kana deebifnee jirra. Dhaloonni keenya godina Buunoo Beddelleetti jennee jirra. Lammaffaan immoo jaalalleen kee haadha manaa akkasiif taatu amala ishee irraa maaltu sitti tolee jettee amala ishee irraa wanni natti tolee tokkoffaa imaana qabdi nama rabbiin sodaatu ta'uu isiiti. Ammas immoo amantaa isii jiinsii amantaa isii jabeeffatti. Kana wantan isirraa jaalladhee akkan isii wajjin bultii baafadhu kan na godhee jechaadha gaaffii keetiif. Sadaffaan jaalalleen kee durbummaa qabdi moo hin qabdu jettee alhamdulillah ni qabdi singiliidha siin jechuu barbaada. Gaaffiit na gaafatte. Gaaffii arfaffaan utuu haadha manaa kee sii fayyamtee jaartii lammaffaa ni fuuta gara fuulduraatti jettee hin fuudhuun siin jedha. Ani hin fuudhuun jedha akka kootti utuu siin naa fayyamtees ani manaa kee sii fayyamtee jaartii lammaffaa ni fuutaa jettee ani fuuchuu yaada siin qabu siin jechuu barbaada. Amala jaalallee kee irraa maaltu baay'ee si gammachiisa yeroo hundaa gaaffiin koo kanumaa galatoomaa jettee isirraa wanni na gammachiisu waa hedduudha wama hundatu na gammachiisaan siin jedha. Kana sana jechuun danda'u dhugaa dubbachuu fi haadha manaa koorraa waa hundayyuu nan jaalladhaa siin jechuu barbaada asumaanu. Gaaffii inni ittaanu galatoomii atillee galatarraaf siin jenna. Tokkummaa tuubiin Ahleen Rashaad gaaffiin koo jettee biyyi keessan eessaa jettee deebifnee jirra. Gaaffii kana dhiifama isiniin jecha. Lammaffaan eega biyyaa baatanii waggaa meeqaa jettee egaa waggaa meeqaa atis deebisiisin jedha na gargaarii. Erga biyyaa baanee ani ergan biyyaa bahee waggaa torbaffaa keessan jira. Ergan biyyarraa bahee waggaa torbaffaa jechuudha. Egaa erga anis ergan biyyaa bahee waggaa 6 caaleen jira. Wal duraa duuba baanee garuu isiitu na dura biyyaa bahee anis immoo booda isiitii kanan biyyaa bahee jechaadha. Eega biyyaa baatanii waggaa meeqaan deebii akkamitti wal bartanii jettee akki nuti itti wal barree nuti ijoollee biyyaatii jechaadha. Anis isiin ijoollee naannooti manni barumsaa keenyas iddoo tokkotti barannaa. Bakki jummaatti salaannus iddoo tokko wanti hundiyyuu jechuudha. Bakki gabaa dhaabbannus manni barnootaas wanti hundiyyuu nuti bakka tokko jechaadha. Ijoolleedhuma ollaatti jechuun danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu nuti ijoolluma biyyaati waan taaneef haala kanaan wal barree erga wal barree immoo erga isiin biyyaa baatee immoo anatu biyya dawwalee akkasitti argachuu danda'e jechaadha. Erga isiin biyyaa baatee jechaadha. Gaaffii sadaffaan erga wal jaallattanii hagamitti wal fuutanii erga wal jaallannee waggaa lamatti wal fuunee jechaadha. Erga wal jaallannee waggaa lamatti kan nuti wal fuune. Gaafa dura
gaaffii arfaffaan gaafa dura eenyutu gaaffii jaalalaa jalqaba dhiyeesse kana isiin deebistu ani siidan jedhaara isin maal hin jettu meen asirratti gaaffii jaalalaa kan dhiyeesse isadha. Akkuma beekamu gaaffii jaalalaa shamarran namaaf hin dhiyeessitu. Gaaffii jaalalaa kan jalqaba kan na gaafate isadha. Ana moo ofii ragaa qabda ana ta'uudhaaf. Isidha kan na gaafate. Egaa isii ta'u gaa ergasii jettee rakkoon qabu. Akkuma beekanu isadha jedhaa jirti. Egaa sirriidhaan namni shamarri tokko dhiira jaalalan gaafattu garuu haalli zaman ammaa tokko akka birii. Kanaafuu garuu kan gaaffii jaalalaa gaafate anuma dhugaa dubbachuu fi isiniin jedha. Akkasi gaa gaaffii shanaffaan eega wal fuutanii waggaa meeqaa jettee amma waggaa 2 caallee jirraa jechuudha. Erga wal fuunee waggaa 2 caallee jirraa. Gaaffii torbaffaan eenyutu dafee aaraa fi isiin deebistume. Kana eenyutu dafee aaraa isiinumta deebistu jechuudha. Mee ati abbaa dafee aaru deebisme. Nansila baay'een haara waan ta'eef amma nan haara waan ta'eedhaaf. Dhugaa dubbachuuf kan dafee aaru anadha. Anatu dafee aaraa inni maashaallah wallaahi obsa hedduu qaba. Ani immoo jaalladhee sintiga kennaadha. Rabbitu dafee waa aaru anadha. Waa'ee naa kadhaa karbi aarinarraa fageessa inshaallah. Ammas gaaffii kana deebisii fi gaaffii 8ffaan egaa gaaffii hedduu nu gaafatte tokkummaa galatoomi siin jenna. Isin lamaan keessaa eenyutu irra caalaa obsa qabaa jette. Lamaan keessaa eenyutu obsa irra caalaa qabaa jechuudha. Dullachuu obsa ni qaba. Dullachuu obsa ni qaba garuu irra caalaa eenyutu obsa qaba? Irra caalaa immoo isatu obsa qaba. Ani immoo egaa akka ati ilaalu gaa kun abaati immooti galatoomi siin jedha. Gaaffii 8ffaan wajjin umurii dheeradhaa ija irraa hafaa rabbiin nama diinii keenyaaf jiraatu nu haa godhu maashaallah jabaadhaa jettee jazaakumullahu khair tokkummaa tuubii guddaa galatoomii gaaffii keessii deebifnee rannee abdii qabnaa siin jenna jazaakallahu khair. Gaaffiin inni taanu ayni tuubiin baga nagaan dhuftan nama fuudhee natti hin fakkaanne kanaan dura araan isin baree jira jettee gaaffiin qabu ani umurii dheeradhaa waliin turaa jettee guddaa galatoomii siin jenna ayni tuubii atillee umurii nuuf dheeradhuu siin jenna. Gaaffiin ittaanu suusuu tuubiidha jechaadha. Suusuu tuubiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu baga nagaan nuuf dhufte maashaallah baay'ee namatti toltu maashaallah gaaffiin kiyyaa jette tokkoffaa yoom wal fuutaniif kan isin jette waggaa 2 geenyeerraa jechuudha waggaa 2 caalleerraa erga wal fuunee jechuudha. Gaaffiin lammaffaan jalqaba gaafa wal argitan eenyutu jaalalaan qabame jalqaba gaafa qabame iseedha jechuudha. Jalqaba namni jaalalaan qabame anaa jechaadha gaafa jalqaba wal arginu anaan siin jedha. Eenyutu dursa gaaffii jaalalaa gaafate gaaffii kanallee deebisnee jirra. Gaaffii kanallee anaa jechaadha namni gaaffii jaalalaa gaafate jechuudha. Sadaffaan haadha manaa kee irraa maal jaallattaa? Haadha manaa koo irraa wanta jaalladhu waa hedduun jaalladha jechuudha. Waa hundayyuu nan jaalladhaa jechaadha kana sana jechuu hin danda'u. Gaaffiin ittaanu immoo atillee Rashaad irraa maal jaallatta haala isaa keessaa? Haala isaa wanti jaalladhu garaa bal'ataa. Badiis tifee irra namaa darbaa. Obsa qabaa hunda isaa waan isin jaalladha amala isaa hundarraa ba'a wanti hundiyyuu natti tola amala isaa irraa garuu immoo irra caalaa kan irraa jaalladhu obsa qabaa jechuudha. Okay, galatoomii siin jenna suusuu tuubii egaa Sumayyaa tuubii assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salaamataa keetiifis wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee baga gammaddan horaa bulaa arri waliin filadhaa jettee amiin amiin jazaakallahu khair siin jedha. Gaaffiin kan koo tokkoffaan jettee yoo bultii ijaaran jireenyi namaaf mijaaya moo yoo kophaa jiraatan namaaf mijaawaa jettee siniif deebistu deebisii fi gaaffii siin nu gaafatte jechuudha. Jireenyi yoo bultii baafatan nama mijaa'u yoo kophaa jiraatan nama mijaa'aa jedhu keessatti yoo nama siif ta'u argatte nama gaarii nama yaada kee duukaa deemu yoo ta'e nama waan ittiin mari'atte waan marii gosanaa wajjin mari'atteetteen bultii yoo baafatan jireenyi namaaf mijaawaa namaaf tola.
ammoo nama yeroo itti mari'attu sin mari'atin nama gaarii yoon ta'e jechuudha. Walumaa galatti namni itti wajjin bultii baafachuu deemtu sun murteessaa ta'uu qaba yaani jireenya keessatti jechuudha. Murteessaa ta'uu qaba, nama karoora beeku ta'uu qaba, nama kaayyoo isaa beeku ta'uu qaba. Kanaaf nama kaayyoo isaa beekee nama waan biyyaa beekee yoo jedhe ta'e wajjin biyya namaattis yoo bultii baafatti gaariidha. Ammoo nama hin taane yoo ta'e fakkeenyaaf nama karoora si wajjin karoorsuu hin barbaanne nama zimbiroodhuma yeroo sitti wayii fayyadamee si biraa deemuuf ta'e bultii zimmettee bultii ijaaruun faayidaa hin qabu. Walumaa galattuu nama kaayyoo argannaa nama yaada keetii ta'u argatteenna bultii baafate jireenyi siif mijaawaa. Ati moo wanti dabartu? Egaa waan itti dabalullee qabu dubbii gaasiin ofittee jirti. Egaa akkuma siin jettee nama bultiidhaaf ta'u dursitee yoo ilaallattellee baay'ee gaariidha jenna amma beekumsa keenya. Ammas immoo yoo rabbiin carraa keessan tokko godhe nama biyya ofii yoo argattanis immoo baay'ee gaariidha jedheetan yaada. Maaliif namni maatiin ofii beeku kan ollaa namallee miidheen miidhagaaru namni tokko kan wal miidhu argina yeroo ilaalamu immoo kan bakka garaagaraa yeroo ta'anidha. Ammoo namni biyyaas nama miidhuuf utuu hin taane hanga tokko nama biyya ofii yoo argatan baay'ee gaariidha. Rabbiin kan bultii baafanillee bultii gaarii rabbii isiniif baasu isiniin jecha. Gaafiin kan koo lammaffaan itti yaaddanii wal fuutanii moo tasa wal fuutanii jettee lakki itti yaadneetii kan nuti wal fuune malee itti yaadneetii isin jechuu barbaada. Gaaffii sadaffaa biyya ormaa keessa turuu barbaaddanii moo biyyatti galuuf yaada qabdanii jette? Biyya ormaa keessa turuu hin barbaannu. Inshaallah yoo rabbi jedhee galuudhuma karoora qabna yeroo keessatti isinillee asumaan du'aa hinuu godha akka rabbi nagaan nu gashu. Biyya namaa kana keessatti biyya namaatti nafamu biyya namaa keessa nama galama keessumaayyuu biyya nu keessa jiru kun immoo biyya keessatti illee ta'anu miti. Kanaaf inshaallah galuudhaaf karoora qabna akka rabbi nagaan maatii keenyatti nu gashu asumaan du'aa hinuu godha. Jazaakumullahu khairan jenna. Xumura irratti immoo akkas jettee asumaanuu xumurarraa namootaan bultii hin ijaaraniif yookaan bultii ijaaruu sodaataniif dhaamsi isin qabdanii maalii jette? Wanti isin nuuf dhaamtanu maaloodha? Maal dhaamtaaf? Warri bultii ijaaruu sodaataniif dhaamsi nu qabnu akkuma duratti deebisnee turre nama biyya tokko taanaan yaani namni bultii wajjin baafatan nama biyya tokko yoo ta'e fakkeenyaaf nama biyya ofii yaani malee nama biyya adda addaa yoo ta'e ulfaata biyya namaa keessatti bultii baafachuu. Ammoo bultii baafachuun sunnaadha. Wanti nama sodaachisu hin jiru. Konfidensii qabaachuudha malee wanti nama sodaachisu hin jiru. Bultii ijaarrachuudhaaf wanni nama sodaachisu hin jiru. Bultiin jaallatamaadha. Egaa imaan agar tokkollee ittiin argachuu dandeessu. Egaa bultiin kan imaan ittiin guutamudha. Imaani namaa erga bultii baafate yookaan guutamu jechaadha. Yoo 50 qabaanne gaafa bultii baafanne jenne immoo 100 ta'a jechaadha. Kanaafuu rabbiin bultii gaarii isinitti baasu isiniin jenna. Guddaa isaa galatoomii isin jenna Sumayyaa Tuubii ergaanuuf kenniteef isin jechuu kooti. Gaaffii taanu Ibrahim Oro Tuubii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Buleessa kiyya qaali baga jiraatte maashaallah gaaffiin kani namni waan gaafatee jiruuf anis sumatti aansuudhaan si gaafadha. Isiin siif maali? Yoo jaartii kee taate eessatti dhalatte eessatti guddatte? Akkasuma eenyu dura jaalala gaafate? Jaalalli isii takka si boochisee ni beeka. Ati yaarii mooyinarraa qabda malee. Akkasuma nyaata si dhorkee ni beeka. Mataan si dhukkubee ni beeka. Jaalala isiitiif jecha dhugaadhaan akka ati gaaffii kana naa deebiftu abdiin qabaa jedhe. Guddaa isaa galatoomii siin jedha. Ibrahim gaaffiin kan kee walitti dhaabate waan barraa'ee jiruufan bakkatti sii dubbise. Isa bakka dhalootaa gaafateef deebistee jirasa? Isa deebifnee jirra. Isatti akka dhalannee Beddelleedha. Godina Bunnoo Beddelleeti. Isa waa'ee jaalalli boochisuu moo boociseera hordoftoota keenya? Ana boocisu amma na boocisuudhaafi. Dhugaa dubbachuun boosisee boo'eera guyyaa baay'ee. Amma bu'aan jiru dhaasin amma miti yaa. Amma bu'uun kaameraa billaawitiitti. Gaaffii isii boosiseera moo boosise? Mana boosiseera mana boosisuu qabii dhiiga na boosisee. Eessatti dhalattee eessatti guddattee akkasuma eenyu dura jaalala gaafatee ka jedhee fi kanallee deebisnee jira Ibiroo maaliish ana takkaa si boochisee na boochisee beekaa nyaata si dhorkee beekaa jette kunillee na dhorkee jira. Yeroo jalqabaa sana baay'ee na dhorkee jira jechuudha. Yeroo jalqaba isii baruu jechuudha. Na dhorkee jiraan siin jedha deebii gaaffii keetiif.
akkasi gaafiin kan keessi deebi'ee abdii qabaa yoo siif hin deebine immoo irra deebitee gaafachuu dandeessa. Anaa dhufu ayini hinaan tuubii anaa dhufu Rashaad baga nagaan dhuftani waa fuutee jirtamu ani arran si arge maashaallah umrii dheeraa waliin turaa waliin horaa bal'adhaa dagaagaa jettee hedduu galatoomii amiin si jedhan jira guddaa galatoomii. Gaafiin keenya inni ittaanu guumaa miidiyaadha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaamataa keetiif awwala baga bultii dhaabbattanii ijaarama dagaagaa diiginsan qabne rabbiin isin hagodhu jettee kasum amiin jazakumullahu khair siin jedha guumaa miidiyaa. Tokkoffaa maaliif sargii cidhaa nu dhossitanii jettee gaaffii kana cidha sin dhossuu miti. Cidha immoo ganaa yoo rabbiin jedhee biyyatti godhannaadha. Cidha hin godhanne gaafa sana waa hunda goonee haalii keenya keessatti hin jiru waan ta'eedhaaf egaa namni aruusa nuu bareechuu hin jiru waan ta'eedhaaf dhiifne gaafa galle immoo maatii keenya biratti akka aruusa godhannu abdii qabna inshaallah. Rabbiin nu kadhaa akka rabba mirii nu laaffisuu isiniin jenna. Kanaafuu asuu zargii ganaa gallee godhanna jenneeti jechuudha inshaallah. Gaaffiin lammaffaan akkamitti wal barree akka nuti itti wal barree akkuma nama tokkootti wal barree egaa nuti ijoolluma biyya tokkootti jennee jirra. Isin immoo gaafa biyyaa baatu na dura baatee ergasii immoo kan barbaadee argatee anaa jechaadha. Ergasiin biyyaa baatee kan barbaadee argate anaa jechaadha. Gaaffii sadaffaa bultiin kun bareedaadha Rashaad biyya ormaatti bultii dhaabbachuun akkamii? Baay'ee bareedaadha inshaallah. Hanga dhumaatti bultiin baafachuun baay'ee gaariidhaan siin jedha inshaallah. Gaaffii arfaffaan haati manaa kee ijoollee isaatii kanallee deebisnee jirra siin jenna. Dhaggeeffadhuu siin jedha. Shanaffaan erga wal fuutanii gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaatu itti dhaga'ama siin jenna. Alhamdulillah. Isinis immoo rabbiin nu kadhaa isiniin jenna akka gammachuun kun itti nuuf fufuu jechaadha. Galatoomii siin jenna. Gaaffiin ittaanuu haani amboo 25ti jechaadha. Nagaan isiniif haa ta'u maatii jaalalaa jette siifillee nagaan siif haa ta'u siin jenna. Tokkoffaan nama eessaatii isheen maqaan ishee gaaffii maqaa ishee amma nu gaafatame dhaloota isii eessa akka taate isiniif deebifnee jirra. Maqaan ishee ibsattu. Bakka dhaloota keenyaa himneetu jirra. Ani inni bakkuma tokkodha bakki dhaloonni keenya nuti ijoollee naannoo tokkooti ijoollee biyya tokkooti mana barumsaa tokkotti barannee. Maqaan kan kun? Maqaan kan koo Habibaan jedhama. Maqaan kiyya Habibaadha. Maqaan si Habibaadha. Biyya moo asitti wal bartanii? Gaaffii kanaafi nuti biyyattis asittis biyyumatti wal beennaa jechuudha. Nuti biyyi keenya tokkuma waan ta'eedhaaf biyyatti wal beennaa jechuudha. Gaaffii sadaffaa Rashuu mee maaltu biyya ormaa keessatti akka fuutu si godhee akkam fuudhu wanti na godhee qobaanuma koo jiraachuun dadhabee siin jira. Gaaffii keetii fi qobaanuma jiraachuu tulfaatennaan akkan bultii baafatu na godhee siin jedha. Gaaffii arfaffaan jaalala jalqabaati moo jaallattee gattee beektaa kanaan jettee ban jaalala jalqabaatii siin jedha malee jaallatee gattee hin beekuu jechaadha. Gaaffii shanaffaa biyya Saawudii keessatti wal fuudhanii jiraachuun ni salphata yoon jedhu achitti fuudhaaf heerumuutu hammaata. Horaa baay'adhaa mul'adhaa gaaffiin koo kanuma isa kana warra kaaniif hin dhiisee jettee guddaa galatoomii. Biyya Saawudii keessatti wal fuudhuun jiraachuun ni salphata. Egaa biyya Saawudii akkuma beektanuu in ulfaatasi dhugaa dubbachuuf in salphata jechuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif haala teessumaa biyya kanaatiyyi waa'ee mootummaa fi kana kanaatu nama sodaachisa malee rakkoon biraa hin jiru. Ammoo abbaa rabbiin tosheefi jedhee carraadhaa jechuudha kun wanta akka rakkoon qabu jechaadha. Gaaffii keetiif guddaa galatoomii siin jenna ulfaadhu jazaakallahu khayr. Gaaffii taanuu tokkee ta'uu ka jettuun nu gaafatte maashaallah tabaarakallah baga nagayaan nuftee sanyii koo ani gaaffii hin qabu caalatti rabbiin umurii dheeraa isiniif haa kennu horaa bulaa. Gaaffii Soofii Tamaam
maasha Allah horaa bulaa ati nama diinii rabbii qabu rabbiin itti siifa dabalu. Gaaffiin koo qur'aana hammam qaraate biyyatti moo biyya arabaatti qaraate? Lammaffaa mudannoo nama bohaarsu tokko nuuf himaa isin lachuu jettee. Qur'aana biyyattan qara'ee jechaadha gaaffii keetii fi malee biyya arabaatti miti kanan qara'een qur'aana biyyattan qara'ee jechaadha. Mudannoo nama bohaarsu tokko nuuf himii isin lachuu nuuf himaa itti himi. Ani mudannoo hin qabu. Gama kootu mudannoo hin qabu. Tokkumallee mee barbaadime namni mudannoo dhabe hin jiru. Mudannoo hin qabu waan asirratti. Yoo alamnumti illee waa tokko mudannoo asitti illee qabdu hin jiru. Egaa mudannoo ani mudannoo tokko hin qaba. Mudannochis mudannoon sunis asuma biyya arabaatti guyyaa tokko salaata utuu hin ga'inan irribarra ka'ee azaanuudhaaf masgida deemee yeroo sana hojiin kan hojii masgidaati. Sa'aatii salaataa malee akkuma irribarraa ka'een ani aduutu lixeensee guyyaa sana akka duumessa wayitu jira. Akkuma irribarraa ka'een gara masgidaa deemee jechuudha azaanuudhaafi. Yeroon jedhu sa'aatii salaataa miti jechaadha. Mudannoo kana wanti na mudate tokkommoo biyyattii jechuudha. Mudannoon suni magaalaa keessan saayikilii oofaa ture. Saayikilii kana seera tiraafikaa hin beekun ture katamaa keessa zimme deema oofuu malee hawultii waan jedhamu jira gaan beektanii bakka mazuuriyaa makiinaan naanna'u sanarrattan seera malee naanna'ee jechaadha. Ani seera isaa kana amma dura hin barre gaafuma sanan bare jechuudha. Gaafa sana tiraafikiin na qabee akka nama xawaafa godhu saayikilii kana mataatti baadhuu torba naanna'ii naan jedhe. Saayikilii mataatti baadhuu deemii naan jedhe akkasii jechaadha. Waan akkasii na mudatee jira garuu ani hin baanne garuu lama waan akkasiitti hin deebiin naan jedhe. Mudannoo hedduun qaba garuu kan lamaan isiniif qoodeen jira. Galatoomii isin jennaa soofii tamaam. Gaaffiin ittaanu ayyeetuu sha'u rashuu amman argee anaa dhufu gaaffiin qabu jette isiini akkamittan si gaafadha jettee okay galatoomii isin jenna. Ilwaa tuubiin maasha Allah horaa bulaa gaaffiin koo jaartii kee keessaa eessa dhalattee eessatti wal bartanii jettee kan dhalattee biyyuma kee nuti naannoodhuma tokkodha. Kan nuti itti wal barre biyyumatti wal beennaa siin jenna. Egaa gaaffii isin nu gaafattan kan gaaffiin uummataa kana hafee hin jiru. Egaa gaaffii gara TikTok irraa nu gaafatame Dodolaa Shaw maasha Allah horaa bulaa dagaagaa umrii wajjin dheeradhaa. Gaaffiin kiyyaa haati manaa kee ijoollee isaatii yoom wal fuutanii biyya moo biyya ormaatii jedhee isiin ijoollee biyyaatii jechaadha. Gaaffii kana deebisnee jirra. Nuti ijoollee biyyaatii ijoolluma naannoo tokkooti siin jedha. Kan nuti itti wal fuune biyya arabaatti jechaadha. Kan nuti wal fuune waggaa 2 duraa jechaadha. Gaaffii kan keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Gaaffiin kan ittaanu immoo ummi saada ani gaaffiin koo tokkoffaan hanga bultii ijaartan waggaa meeqaa jettee deebifnee jirra. Kanallee lammaffaan biyyatti wal fuutan immoo asitti isinis mucaa biyya keetiitii naan jettee egaa mucaa biyyaatii siin jedha. Kan nuti itti wal fuune biyya ormaatti jechaadha. Sadaffaan ilmoo qabdu gaaffiin koo kanuma galatoomaa jettee hin qabnu ka rabbiin nuuf kennu rabbiin nuuf kadhaa isiniin jedha. Galatoomii siin jedha ummi saada jazakallahu khair. Kan biraa immoo raadiyaa rabbiin waliin umurii isin dheeressuu jettee amiin amiin jazakallahu khair siin jedha. Namoonni hedduun egaa maashaallah jettanii yaada babbareedaa koomentii babbareedaa nu barreessaa jirtu. Hedduu isin jaallanna nullee hedduu isin galatoomfannaa jazakumullahu khair. Obboleewwan keenya akkuma isin nu jaallattan nullee isin jaallannaa umurii keessan rabbiin dheeressuu jettee amiin amiin. Hawwiin ani gaaffiin koo biyyi keessan eessaa erga wal fuutanii hammamii ijoollee qabdu mudannoon keessan hoo maal jechuu kootii jettee. Egaa ijoollee isaa akka taane mudannoo waan qabnus dubbannee jirra. Ijoollee isaa akka taanes dubbannee jirra. Egaa guutuusaa daawwadhaa viidiyoo kana yoo duuba deebitanii daawwattanii jettan guutuusaa argachuu dandeessu isiniin jenna. Namoonni gaaffii garaagaraa nu gaafattan deebii keessan gara hundaayyuu walitti cuunfinee walitti qabne isiniif deebifnee irra jennee abdii qabna. Obboleewwan keenya sagantaan nuti qabannee dhufne hanga yoonaatti isiniif deebisaa turre kana fakkaata. Haga qophii biraatti walitti deebinu gama keenyaan xumurree jirra. Hedduu nuuf galatoomaa jazakumullahu khair. Viidiyoo kanallee
share like subscribe gochuun immoo hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa atis immoo xumura irratti waan ammatti yoo qabaatte dhaamadhu viidiyoo keenyaan goolamna jechuudha. Egaa gaaffii deebii keessan xumurree jirra inshaallah. Gaaffii keessaniif deebii gahaa argattanitti jennee yaadna inshaallah. Egaa wanti nu jennu hin jirru bakkuma jirtanitti nagaa firaaman rabbii isin biraa jiraatu. Channel keenya please like share subscribe gochuun irraanfatinaa like irraanfatinaa wallahi nasiman gaandeen gadda akkas nasimachuu keessanii like fi share subscribe na beeksistu isiniin jedheen ture garuu namni like subscribe godhe hin jiru. Kan keenya maaf hin daawwatamne viidiyooni wallahi kun immoo gaaffii kooti. Please viidiyoo keenya share like nu godhaadhaan jajjabeessaadhaa wal bira dhaabbannaa isiniin jedha galatooma. Egaa akka viidiyoo keenya nu daawwattanu abdii guddaa isinirraa qabna. Obboleewwan keenya nuti isin malee umaa hin qabnu isiniin jenna. Akka nu jajjabeessitanu gaaffii biraas immoo kan qabannee isiniif dhufnu taana. Egaa namoonni isin jaallanna isin kabanya rabbiin umrii waliin isin dheeressu nun jettan amiin amiin du'aa keessanis amiin jennee qeeballee jirra. Rabbiin immoo isin jaallatu hajaa keessan mara rabbiin isiniif habaasu. Namoonni biyya ormaa keessa jirtanu yaada muraada keessa rabbi isiniif haguutu isiniin jecha. Egaa qophii keenya asumatti goolamnee jirra. Viidiyoon kun yoo isinitti dheerate immoo dhiifama isiniin jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.